Akka biyyaatti dursinee hojjennee qonna irratti jijjiirama bu'uura irraa fiduu yoo hin dandeenye naannoon keenya turizimiidhaanis akkuma biyyaattu teknoloojii wajjin michoomtee akka teknoloojii kanaa waliin guddattu kallattiidhaan xiyyeeffannaa addaatiin kan naannoo keenyaatti kan albuuda irratti hojjechaa jiru jechuudha. Kuni industiriidhaas yoo fudhatte industiriin irra jireeyyiin naannoo Oromiyaa keessa jirti jechuudha. Mootummaan imaammata dinagdee fayyadamummaan uummataa gama hundaan ittiin mirkanaa'ee guddina biyyaaf tumsuu dinagdee gooroo boocee hojiirra oolchaa jira. Gooroowwan yookaan utubaawwan gurguddoo dinagdee gooroo milkeessan shanan kanneen akka gooroo qonnaa, turizimii, teekinooloojii, qabeenya dilbii yookaan albuudaa fi misooma industirii isa ijoodha. Mootummaanis oomishaa fi oomishtummaa dabalee alergii guddisuun kan alaa galan keessoon bakka buusuu fi damee dinagdee gooroo shanan kan ta'e qonnaaf dursa kennuun magaalaaf baadiyyaatti inisheetiiwwan garaagaraa boocee hojiirra oolchee waggaatti 3 oomishuun xiyyeeffannoo olaanaan hojjechaa jira. Waggoottan shanan darban bara 2012 hanga 2016 guddinni dinagdee naannoo giddu galeessaan waggaatti 8% guddachaa kan dhufe yommuu ta'u, caasaa dinagdee keessatti qonni giddu galeessaan 6.5%, industiriin 9.1%, tajaajilli 9.4% guddatee jira. Haaluma wal fakkaatuun bara 2017 kanatti dinagdeen naannoo keenyaa 10.1% akka guddatu kan eegamu yommuu ta'u, ga'een seektaroota kun hundumtaa oomishaalee naannichaa keessaa qabanis qonni 43.6%, industiriin 16%, tajaajilli 40.8% akka ta'u tilmaamameera. Misoomni qonnaa bu'uura dinagdee naannoo keenyaa ta'ee galmoota alargee guddisu, oomisha alaa galu bakka buusu, wabii nyaataa mirkaneessuu fi carraa hojii uumuun jiruuf jireenya qonnaan bulaa fi horsee bulaa keenya jijjiiruuf xiyyeeffannoo kennamee hojii hojjetamaa jiruun bu'aan gurguddoon galmaa dhufaniiru. Inisheetivoonni bal'inaanis hojiitti hiikamaa jiru. Akka biyyaatti dursinee hojjennee qonna irratti jijjiirama bu'uura irraa fiduu yoo hin dandeenye ce'umsa caaseeffama dinagdee gooroodhaa fiduu akka hin dandeenye waan amanamee fi hojiin hojjetamuu jalqabe jechaadha. Milkaa'ina damee qonnaa akka fooyyessanii akka inisheetiiviitti fudhatama irratti hojjetan tokkoffaan oomishaa fi oomishtummaa dabaluudhaaf hojiilee hojjetamanidha. Isa keessaa tokkoffaan itti fayyadama teekinooloojiidhaati, itti fayyadama garaa galteewwanii callaa guddistuu akkasumatti maasiis itti fayyadama teekinooloojii mekaanaayizeeshiniidhaan itti fayyadamuudhaan kilasteraan oomishuudhaan irrigeeshinii yookaan ammoo jallisiidhaan oomishuudhaan wantoota kana fayyadamnee oomishaa fi oomishtummaa guddisuudhaaf tattaaffiin taasifamaa jiru bu'aalee gurguddaa argisiisee jira jechaadha. Oomishni yeroo biraa waggaatti al tokko yookaan yoo fagaattee al lama oomishaa turre amma moroof waggaatti yeroo 3 oomishuu jalqabnee jirra jechaadha. Milkaa'inni inni guddaan tokko oomishaa fi oomishtummaan haga tokko dabalee jira. Oomishni akka waliigalaatti bal'ina lafa oomishnu qonnuu wajjin yookaan immoo misoomsinuu wajjin baay'ee guddatee jira jechaadha. Amma dur kan misoomsaa turre irraa lafa hektaara miliyoona 11 ol misoomsuu jalqabnee jirra jechaadha. Kunis waggaatti yeroo 3 oomishna. Oomishni waliigalaa fakkeenyaaf dhuma 2017 irratti toora miliyoona 355 ol oomishnee jirra jecha midhaan gurguddaa. Kana qofaa miti karaa kuduraa fi muduraadhaatiin oomisha duraan hin jirre akka inisheetiiviitti fudhatamee bakka hin beekamnetti akka baratamu taasifamee oomishni kuduraa fi muduraadhaa gabaa biyya keessaa fi gabaa biyya alaatiifis haala dhiyaatutti qulqullina isaa akka eeggatetti baay'inaan oomishamuu jalqabu bu'aa argame keessaa isa tokko jechaadha. Kuni karaa midhaanii fi karaa kuduraa fi muduraadhaatiin
Gara oomisha beeladaatiin ammoo magaalaa keessattis baadiyyaa keessattis loon, lukkuu akkasumatti immas horsiisa kanniisaatiin oomishni dammaa, oomishni aannanii, oomishni killee dachaa hedduudhaan akka dabalu taasifamee jira jechaadha. Kanaaf wantoonni barbaachisan galteewwan, teknooloojiiwwan garaagaraa yeroodhaan akka dhiyaatan taasisu waggaarraa waggaatti fooyya'aa dhufee namni baratee carraa hojii guddaa uumaa jira. Galii immoo qonnaan bulaadhaa baay'ee guddisee jira jechuudha. Bu'aa damee kanarraa argameenis bara oomishaa 2017tti qonnaan bultoonni 23,000 gara investimentiitti ce'uu danda'aniiru. Ce'umsa caaseffama diinagdee bu'uurarraa fiduudhaaf qonnaan bulaa galii gaarii argatan gara investimentiitti ceesisuudhaaf hojiin hojjetame bal'aadha. Kana keessatti bara 2017 dhumarratti qonnaan bulaa 23,000 kan ta'u gara investimentiitti akka ce'u taasifamee jira jechuudha. Akkuma beekamutti egaa qonni bu'uura misooma hundaati wanni jennuu fi industiriileen oomishaa yookaan immoo manufaaktcharingiin akka biyyaattis akka naannoo keenyaattis jiran harki 50 ol 50 fi 60 ol ta'an galtee qonnaa kan fudhatanidha. Qonni yoo hin milkoofne yoo baay'ina warshaaleen kun barbaaduun qulqullina warshaaleen kun barbaaduun oomishuu hin dandeenye seektarri kun guddachuu hin danda'u waan ta'eef isa fooyyessuu irratti hojjetamaa jira jechaadha. Kana maleedhaas industiriileen kun seektaroota biraatiin akka walitti hidhamuu danda'an haalli gabaadhaa walitti hidhamiinsi calcalli dhiheessiidhaa akka gabaabbatu hojii taasifame keessatti bu'aan kallattiidhaan oomishaa fi fayyadamaa walitti fiduudhaaf hojiin taasifame baay'ee guddaadha jechaadha. Kanaaf jijjiiramni karaa qonnaatiin dhufe akkanatti ilaaluu dandeenya jechaadha. Goro turizimiinis mootummaan naannoo Oromiyaa waggoottan 5 darbanitti bakka hawwata turizimii hambaalee seenaa fi uumamaa dagatamee ture haaressuun yaa'insa turistootaa dabalee madda galii dinagdee ta'uun cinatti dargaggootaaf carraa hojii uumuun bu'aa irraa argamsiisuun danda'ameera. Mootummaan sirriitti akka adda baasetti akka biyya teenya qofatti osoo hin taane akkuma addunyaattu seektaroota biraa sochoosuudhaan beekamuudha jechaadha. Keessattuu Afrikaan potenshaala guddaa iddoowwan hawwata turizimii guddaa kan qabdu garuu kan seektaricha kanarraa baay'een fayyadamin akka taate ragaaleen dhiyeenya kana mootummoota idil addunyaatii fi akka Afrikaattis bahan ni argisiisa. Biyyi teenya addatti iddoolee hawwata turizimii kan akka addunyaatti beekaman kan akka yuuneeskootti galmaa'an akkasumatti immas hawwatoota uumaadhaa kan jiran kan karaa aadaatiin jiran kan karaa seenaatiin jiran hedduu isaa faayidaa irra osoo hin oolchin turre jira jecha. Kanaaf isa kana faayidaa inni dinagdee keessatti qabu qixa sirriitiin itti fayyadamuudhaaf guutuudhaaf tattaaffiin taasifamuu jalqabe bu'aa gaggaarii argisiisee jira. Akkuma odeeffannootti seektara turizimii keessatti carraan hojiidhaa tokko yoo uumame namni fakkeenyaaf namni 100 carraa hojii yoo argate turizimii keessatti nama 150 seektara biraa keessatti carraan hojii uumama jechaadha. Walitti hidhamiinsi seektaroota biraatii wajjin qabu baay'ee guddaa. Kana hubachuudhaan mootummaan akka biyyaattis mootummaan naannoo keenyaattis hawwatoota turizimiidhaan kan fayyadamaan turre kan faayidaa jala oolaan turre adda baasuudhaan misoomsuun jalqabamee jira jecha. Kana gochuudhaan carraan hojii baay'een uumamee jira. Isa daran tuuristoonni yaa'insi tuuristiidha baay'ee dabalee jira jechuudha. Akkasumatti immas galiin tuuristoota kanarraa argamu waggoottan 5 keessatti waggoottan 5 darban kana keessatti dachaa hedduudhaan dabalee jira. Innaa diinagdee keessatti gaheen inni qabaachuu malu amma mul'atu jalqabee jira. Garuu hojiin guututti iddoowwan qabnu hundaa'uu hin misoomsine waan ta'eef hojii misoomsuudha iddoo tokko lama sadii bakka misooma irratti jijjiiramni guddaan argamee jira. Hawwatoota turizimii hedduu adda bahan misoomsuudhaan gara faayidaatti fiduudhaaf hojiin taasifamaa jiru baay'ee guddaadha jecha. Hawwatoota karaa uumaa qofaan osoo hin taane aadaadhaan aadaa bal'aadha qaba. Keessattuu naannoon Oromiyaadhaa godina garaagaraatti aadaa garaagaraatu jira, aadaa nyaataatu jira,
akkasumattumas wantoota seenaadhaan ta'aniitu hedduutu jira jecha isaan kana gara gahumsa turizimiitti hawwatummaarraa gara iddoo gahumsa yookaan destinationitti jijjiiruudhaaf hojiin hojjetamaa jiru baay'ee gaariidha jecha. Isa daran akka Oromiyaatti Oromiyaan sagantaa viizit Oromiyaa jiruun gaggeeffameen akka addunyaatti beekamtii gurguddaa argattee jirti jechuudha. Dhaabbilee turizimiidhaan kan biyyoota garaagaraa wajjinis yeroo darbe akkuma arginetti hariiroon jalqabamee waliin hojjechuun Oromiyaa sadarkaa hundatti beeksisuun hawwatoota turizimii keenya akka dhugumaan hawwata dhugaadhaan dinagdeedhaaf bu'aa buusan taasisan hojiin godhamaa jiru bu'aa argisiisaa jira. Gara fuulduraattis kun bal'atee akka itti deemu qabamee jira jechuudha. Akkasumas hojii bakka hawwata turizimii hirmaannaa abbootii qabeenyaan misoomsuun hojjetameenis bu'aa jajjabeessaan argamaa jira. Babal'inaa fi guddina damee turizimii keessatti hirmaannaan abbootii qabeenyaa dhuunfaadhaa baay'ee murteessaadha. Humna mootummaa qofaan kana hojjechuun hin danda'amu. Fakkeenyaaf mootummaan iddoo tokko bu'uuraalee misoomaa sirreessuudha gaheen isaa guddaan jechaadha. Garuu iddoo san irratti bakka hawwata turizimii san misoomsanii wantoota achitti barbaachisan wantoota namoonni biyya alaas ta'ee biyya keessaatiis iddoo san dhaqanii barbaadan akka dhiyeessii iddoo ciisichaa nyaata aadaa iddootti hara galfatanii kana misoomsuudhaa fi gaheen abbootii qabeenyaa dhuunfaadhaa baay'ee olaanaadha. Inni baay'ee mootummaan keenya waggoottan 5-6 darban keessatti hirmaannaa kana fidanii bu'aa jijjiirama akkasii ummataas fayyadanii abbootiin qabeenyaatis haalatti fayyadamanii bu'aatti argataa jiran mul'atee jira jechaadha. Kanatti fufsiisuudhaan fuulduras insentiiviin garaagaraa akka mootummaa naannoo Oromiyaattis warroota naannoo kanarratti investi godhaniif wantoota jajjabeessoo ta'an bu'uura seeraatti tolchuudhaan akka hojiitti seenan akka abbootiin qabeenyaa hedduun biyya keessaayis biyya alaatiis akka hirmaatan taasifamaa jira. Yeroo dhiyoo as iddoolee beekamoo tokko irratti abbootii qabeenyaa kallattiidhaan afeeruudhaan akka irratti hirmaatan mootummaan naannoo Oromiyaadhaa taasisee fedhiis agarsiisanii hojiitti galamaa kan jiru ta'uu isaati. Gama utubaa dinagdee sadaffaa teekinooloojiinis mootummaan naannoo Oromiyaa addunyaa kalaqaa fi teekinooloojiin badhaateen dorgomoo fi manneen barnootaa keessatti dhaloota teekinooloojiin guddatee oomishuu irratti argama. Teekinooloojiin yeroo ammaa haala bakka mootummaan yookaan addunyaan irra geesse hojii wal qabsiifnee yoo ilaalle yeroo kana keessatti akka addaatti irratti hojjechuu baanne addunyaa tanaan dorgomuu hin dandeenyu. Wantoota baay'ee kan duubatti itti hafneetu jira. Isaan san ammoo irra aannee warra nu dura jiran dhaqqabuudhaaf akka biyyaatti badhaadhina waliigalaa fiduudhaaf ce'uudhaan adeemsa utaalchuudhaa deemuudhaaf seektara hunda keessatti teekinooloojiin baay'ee murteessaadha jechuudha. Kana wajjin wal qabatee dura bu'uuraalee misoomaa teekinooloojii kana babal'isuudha. Kanarratti hojiin addatti waggoottan 30 darban hin hojjetamin waggaa 5 darban kana keessatti kan mootummaatti hojjetamanii jiran jecha bu'uuraalee misoomaa murteessoo ta'an teekinooloojii kana babal'isuudhaaf hojjetamuun irra jiraatu hojjetamee jira. Inisheetiiviileen garaagaraatiis hojiitti galanii jiran jechaadha. Keessattuu dhaloota teekinooloojiidhaan ogummaa teekinooloojiidhaan gahoome uumuudhaaf akka mootummaa naannoo Oromiyaatti qabxiilee gurguddoo 3 sabboonummaan irratti utubamu jaamee kaa'ame keessaa isa tokko dhaloota teekinooloojiidhaan gahoomsuudha. Karaa kanaan akka naannoo Oromiyaatti wanti hojjetame dhaloota irratti hojjechuu mana barumsaa keessatti hojjetamuun jalqabee jira jechaadha. Sadarkaa hundatti barattoonni kaarikulamii keessatti barnoonni teekinooloojii akka galu. Akka biyyaattis tarsiimoon barnootaa kan baheetu jira. Bara 2015 fi hanga 2020 akka Itoophiyaatti yookaan ammoo bara 2023 fi 2028 akka Faranjiitti tarsiimoo barnoota dijitaalaa kan jiru akka biyyaatti bahee hojiirra oolaa jira. Karaa kanaan inisheetiiviin tokko kan manneen barnootaa keessatti hojjetamaa jiru keessaa paarkii dijitaalaa gadhaabuudha iddoolee garaagaraatti. Inni kun hojjetamee barattoonni ijoolleen jalqabumarraa gaafa lafaa kaaturraa kaatee teekinooloojii wajjin michoomtee akka teekinooloojii kanaa waliin guddattu hojiin taasifamaa jiru baay'ee guddaadha jecha.
Biiroon Koomishinii Karoora Naannoo Oromiyaas manneen hojii naannichaa teekinooloojiin akka dagaaganii fi xiyyeeffannoon hojjechaa jira. Kana maleedhaas seektaroota biraa, seektaroota qonnaas haa ta'u, albuudaas haa ta'u, industiriis haa ta'u, teekinooloojii kana sadarkaa hundatti fayyadamuun tarsiimoo ittiin jajjabeeffamuu danda'u bocamee hojiitti galamaa jira jechaadha. Tajaajila uummataatiin wajjinis mootummaa ammayyoomee gochuudhaaf tajaajila rakkoolee tajaajila garaagaraa jiran furuudhaaf seektaroota hunda keessatti adeemsa hojiidhaa yookaan immoo tajaajiloota dijitaaleessuudhaaf hojiin jalqabame manneen hojii hedduu keessatti hojjetamaa jira jechuudha. Akka diinagdee waliigala akka biyyaattis tajaajilli gabaa dhiyeessuun diijitaal faayinaansiin yookaan immoo diijitaal manii, moobaayil manii inni kun babal'achuun isaa akka duritti bu'aa bahii adda addaa osoo hin goone waan barbaadde iddoo barbaaddetti ajajattee bitachuu gurguruu akka dandeessu pilaatfoormiin kun hundinuu bal'atee mijatee carraa hojiitiis babal'aa uumaa jira jechaadha. Yoo kanaan beeyne taphaa ala ta'uu dandeessa waan ta'eef namni hundi sadarkaa hundatti haga dandeetti teekinooloojii kanaan akka ifa ammayyoomsu taasifamaa jira. Inni biraa inishitiiviin guddaan akka biyyaattis fudhatamee hojjetamaa jiru naannoon Oromiyaattis xiyyeeffannaa addaatiin irra hojjetu jiru inishitiivii ministeera muummee keenyaan fudhatamee 5 million coders kan jiru isarratti namuu akka hirmaatu sadarkaa hundatti hirmaatanii namoonni hedduunis ogummaa san argatanii ogummaa saniinis faayidaa guddaa argachuu jalqabanii jiranii warri sartifikeetii argatanii bu'aa irraa argatanii kan biraallee jajjabeessanii akkatti seenan taasifamaa jiru waan ta'eef biyyi keenya karaa kanaan tarkaanfii fuuldura deemtee jirti. Isa wajjin wal qabatee maasis babal'ina diijitaal ID wajjin diijitaal IDnis waa hedduudha mijeessa. Biyyoonni tokko tokko gurguddoon silaan dura jiran galii jiddu galaa qaban kan Afrikaa keessa jiranillee wantoon jalqabiin dursinee jalqabnee inni kun seektara hedduu keessatti bu'aa gurguddaa argisiisa waan ta'eef kallattii gaarii irra jirra. Fuulduraafis cimamee karaa kanaan sadarkaa addunyaan irra geessarra gahuudhaaf waan gochuu qabamu hundaa'u akka naannoottis akka biyyaattis gochuudhaaf qophii gahaatu jira. Karoorri jiru nuti karaa akka mana hojii keenyaatti seektaroonni hundinuu fuuldura akkaataan itti hojii hojjennu akkaataan itti ragaa sassaabnu akkaataan itti gabaasa gabaasu akkasumatti immoo karoorfannu karaa dijitaalaatiin akka ta'u qophii gahaa goonee jirra jechaadha. Moosaajileen adda addaa manneen hojii hunda keessatti karaa garaagaraatiin misoomanii hojiitti galaa jiran jechaadha. Akka mana keenyaatti nuti baay'ee kan hojjechaa jirru seektaroota walitti hidhuudha dijitaalaa karaa dijitaalaatiin. Akkasumatti immaas hojii karoorfamu hunda keessatti fayyadamni teekinooloojiidhaa sadarkaa olaanaadhaan akka ta'u isa of keessa galchanii akka karoorsan gochuu keessatti hojii gahaatu hojjetamaa jira. Keessattuu hojii riifoormii diinagdee mannalee mootummaan taasiseen booda hirmaachisummaa abbootii qabeenyaa hojii albuudaa irratti hojjetameenis qabeenyi dilbiin yookaan albuudni utubaa diinagdee safuraffaa taasisuun bu'aa barbaadamu irraa argamsiisuun danda'ameera. Dameen albuudaa iddoo biyyi keenya potenshaala guddaatti qabdu tokko ta'ee akka mootummaatti sadda bahee kan irratti hojjetamaa jirudha. Karaa kanaan yeroo dheeraadhaaf waggoottan dheeraadhaaf dagatamee kan turedha seektarri kunis jechaadha dameen diinagdee kun. Egaa riifoormiin diinagdee mandalee hojiirra oolee booda seektarri kun xiyyeeffannaa argate akkasumatti immaas riifoormii diinagdee gooroodha akka biyyaatti taasifamee jiru wal qabate oomishni albuudaa baay'ee dabalee jira. Akkasumatti immaas galiin isarraa argamu baay'ee dabale. Keessattuu sookoo akkuma beektan galiin isaa doolaara biliyoona akka biyyaatti 2 ol darbee jira. Akka naannoo keenyaattis oomishni isaa baay'ee guddatee jira jechuudha. Kuni maali abbootii qabeenyaa kan kanarratti hojjetan haala isaaniif mijatu haala baay'ee isaan jajjabeessu fiduudhaan akkasumatti immaas rakkoolee hudhaa yookaan immoo cabiinsa diinagdee irra ture san sirreessuudhaan oomishni isaa akka jajjabaatu diinagdeen takka
feeteetu kan addunummaadhaan sossootu damee dhuunfaadhaatiin. Dameen dhuunfaadhaa bal'inaan irratti hirmaatee jira. Oomishni gosa adda addaa oomishamee alatti ergamaa jira. Galiin gaariin irraa argamaa jira. Carraan hojiilleen gaariin irraa uumamaa jira jechaadha. Kanumaan wal qabatee biyyi teenya abdii gurguddaan isiin qabdu fuulduraaf akkuma Afrikaatti teknooloojiileen amma guddataa dhufan kun bu'uurri isaanii hedduun isaanii oomisha albuudaa irratti. Keessattuu galteewwan baatiriidhaaf ta'an kan akka teknooloojii moobaayiliidhaaf ta'an kanneen kanaan badhaatuudha biyyi teenyas ta'e Afrikaan jechaadha. Kanaaf seektarri kun kan hawwii abdii guddaa biyya tanaaf guddina biyya tanaatiif caaseffama diinagdee biyya tanaa fuulduratti utaalchisuudhaaf danda'u keessaa isa tokkodha jechuudha. Hojiin kanarra jalqabame waan nama jajjabeessaadha. Fuulduraaf seektara kanarratti abbootii qabeenyaa biyya keessaatii fi kan alaatiis affeeramanii bifa sonatti dabaleen oomisha sadarkaa olaanaarra geessisuudhaaf tattaaffiin gurguddaan taasifamaa jira. Bu'aanis ammallee argamaa jira. Dameen kun bakka oomishtummaattis ta'e industirii keessatti dargaggootaa fi carraa hojii uumeera. Carraa hojii uumuu wajjin wal qabate akkuma jennetti gaheen fakkeenyaaf albuudni galtee ijaarsaaf ta'an keessattuu jechaadha. Galtee ijaarsaan ta'an irra guddaa industirii keessaa carraa hojii guddaa kan uume isa jechuudha. Inni galteen isaa albuuda. Ka ijaarsaa. Akkuma beektan waldaalee xixiqqaa fi jiddu galeessa ta'anii iddoo garagaraatti aanaalee fi godinoota garagaraa keessatti dhaabbatanii galii irraa argataa jiran. Warroonni ammasis xixiqqaan mala aadaatiin albuuda garagaraa albuuda qaqqaalii kanaas oomishan haala ittiin deeggaramanii bifa fooyyee qabuun baay'inaa fi qulqullina barbaadamuun oomishanii galii irraa argataa jiranidha. Carraan hojiidhaa karaa kanaan uumames baay'ee guddaadha. Investoroonni gurguddaan kan biyya alaatis kan biyya keessaatis kan hojii kanarratti bobba'an namoonni isaan qacaran guyyaarraa guyyatti waggaarraa waggaatti dabalaa dhufee jira jechaadha. Kanaafuu karaa carraa hojii uumuutiinis bu'aa hammana hin jenne argisiisaa jira jechaadha. Walitti hidhatiinsa iddootti oomishuu dheedhii isaa achitti oomishuu yookaan ammoo akkuma baafametti yookaan ammoo albuudni kun akkuma baafametti oomishuu irraa darbee gaafa warshatti geeffamu immoo sonni itti dabalama jechaadha. Kanaaf carraa hojii achittis uumama industirii irrattis uumaa jira jechuudha. Akkasumas fayyaa albuudaa hojii teekinooloojiin deeggaruun sonna itti dabalanii gabaaf dhiyeessuus hojjetamaa jira. Xiyyeeffannoon amma bu'a qabeessummaa isaa daran dabaluudhaaf hojjetamaa jiru keessaa akka ejjennootti albuudni yookaan ammoo gosni albuudaa tokko gosa baay'eetu jira. Akkuma baafametti kallattiidha nama biyya Afrikaadhaa rakkoo hedduu kan agartu akkuma jirutti ergiteeti gara biyya alaafaa ergitee achitti sonni itti dabalamee waan biraa ta'eeti asitti deebiin of gurgurama jechuudha. Kuni asumatti sonni akka itti dabalamu jecha abbootii qabeenyaa kan teeknooloojii fidee nu wal barsiisee biyya tanatti illee nuti illee barnoota wayii irraa hambifannee wanta san irratti sona daballee biyyoota adda addaatti erginee galtee asitti akka taasisuu dandeenyu wantoonni nama jajjabeessan investara jajjabeessan hojjetamee jira haalli mijatee jira jechuudha. Kallattiidhaan xiyyeeffannaa addaatiin kan naannoo keenyaatti kan albuuda irratti hojjechaa jiru jechuudha. Kuni faayidaa hawaasa naannoo albuudni jiru saniifis akka ooluu danda'utti abbaa qabeenyaa iddoo san irratti invest godhee akka fayyaduu danda'utti akkaataa dhiibbaa qilleensa yookaan immoo haala uumamaa irratti illee hin dhaqqabsiifne jecha daameejii oomishni albuudaa yeroo hedduu yoo of eeggannoo godhuu baanne dhiibbaan hi'entaa isaa baay'ee ta'uudha mala. Kanaaf isallee akka naannoo wajjin wal araaramee bu'aa biyyaaf buusuu danda'u sadarkaa buusuu danda'utti akka buufamu taasisuu irratti hojjetamaa jira. Keessattuu dhaabbilee misooma mootummaa keenya bikka iddoo adda addaa bikka investoroonni yoo qacellotti seeraa fi yookaan immoo nageenyummaadhaan deeggaraman malee iddoo tokko tokkotti hamilee qabaachuu dhiisuudha malan iddoowwan san irratti dhaabbilee misoomaa keenya akka irratti hojjetanii bu'aa gurguddaa akka buusan tarsiimoon qabamee
hojjetamaa jira jechuudha. Warra ala jiru immoo warra biyya alaarraa dhufu warra diyaaspooraa qo'annoon adda addaa wanti isaan nu dhiba jaan dura dursinee fakkeenyaaf fiizibiliitii haa ta'uu maal haa ta'uu adda baasanii haala mijeessanii bu'uuraalee misoomaa iddoo sanarratti barbaachisaa ta'e hunda diriirsanii haala mijataa uumuun hojii xiyyeeffannoo addaatiin irratti akka hojjetamu kallattiin qabamee irratti hojjetamaa jirudha. Caaseffama ce'umsa dinagdee milkeessuufis oomishtummaa qonnaa, turizimii, teekinooloojii fi misooma albuudaan jijjiirama fiduun guddina utaalchoo dinagdee industirii fi bu'uura cimaa kaa'udha. Caaseffama ce'umsa dinagdee fiduudhaaf gaafa jennu tarsiimoon seektaroota shanan kana gaafa haasofnu qonni gaafa oomishtummaan isaa dabalu albuudni oomishtummaan isaa gaafa dabalu akkasumatti immaas damee tuurizimiitii fi teekinooloojiidhaatiin gaafa dabalu gaheen isaan dinagdee keessatti qabaatan akka xiqqaatee industiriin akka guddatuudha kan barbaadamu jechaadha. Caaseffama dinagdee milkaa'ee jechuudha. Manufaakcharingiin kana keessaa isa tokko. Akka biyyaattis adda baafamee manufaakcharingii yoo milkeessuu baafne caaseffamni dinagdee milkaa'uu jenneeti kan biyyuma maraaf biyyuma hedduu Itoophiyaa qofa osoo hin taane yookaan immoo naannoo keenya qofa osoo hin taane akkuma addunyaattu yoo manufaakcharingiidhaan ceete teekinooloojiidhaan ce'uu dandeessaa guddina dinagdee utaalchoodhaa sun fiduudhaa fi manufaakcharingiin bu'uura jechaadha. Hudhaaleen gama kanaan jiranis furamanii industirii babal'isuun dandeettiin oomishtummaa industirii dabalaa jira. Bu'aanis irraa argamuu danda'eera. Damee kanarratti kana wajjin wal qabatee milkaa'inni akka biyyaatti jiru waggoottan dheeraa hudhaaleen turan waggoottan shanan kana keessatti furamanii jiran dhiheessiin bu'uuraalee misoomaa akkasumatti immaas dandeettii galtee biyya alaatii galfachuu irratti riifoormii dinagdee gooroodhaa kan taasifame wajjin wal qabate manufaakcharingii abbootiin qabeenyaa kanarratti bobba'an hedduun hudhaaleen hedduun irraa hiikaman waan ta'eef milkaa'inni inni tokko kan argame dandeettiin oomishtummaa sana yookaan immoo capacity utilization inni jennuuni gad bu'aa kam 40 fi maalirra ture yeroo dhiyoo as toora 60 kana ga'ee jira 56 60 dhaqqabee jira. Kan naannoo keenyattis akkasumatti kunis fooyya'ee jira jechaadha. Abbootiin qabeenyaa kan dur naannoo kanarratti invest godhuudhaaf of duuba ja'anillee haalli mijataan waan uumameef ammaan tana garanatti intarastii argisiisanii babal'isaa jiran jechuudha. Industirii paarkii nama dhuunfaatiin babal'atu babal'achaa jiru kan agarru jira. Kan fuula durallee dhufan haala mijataa uumaa jirra jechaadha. Kanaa wajjin wal qabisee investoroota biyya keessaattis biyya alaattis jajjabeessuudhaaf zoonii addaa dinagdeedhaa Oromiyaadhaa kan dhaabbatee jiru haala mijataa waliin lafa misoome qabatee isa eegaa inninis namoota investoroota gurguddaa biyya alaa addunyaarra bebbeekamoo ta'anillee akka dhufan haala mijeessaa jira. Kana maleedhaas industirii paarkiiwwan jiran jechuudha kan duraan dhaabbatanii akka barbaadametti hojii keessa hin galin amma reefuu hojii keessa akka galan taasifamee oomishicha keessatti oomishachi argatan ammoo biyya keessaafis alattis erguun jalqabamee jira jechaadha. Waggaa darbe kana wajjin wal qabatee galiin alargeedha biliyoona tokko ol ta'u akkuma naannoo keenyaattu kanarraa argachuu dandeenye jirra. Kana maleedhaas carraan hojii isarratti uumamu oomishtoonni tokko tokko kan dur alaa galchuu turellee biyyuma keessatti oomishamee galteewwan industirii biraatiif akka ta'an galtee qonnaa akka ta'u gochuun jalqabamee jira. Inni biraa wanni guddaan nuti xiyyeeffannaadhaan addatti seektara kana guddisuudhaaf irratti hojjechaa jirru baadiyyaa keessatti illee industiriin baadiyyaadhaa akka dhaabbattu akka babal'atu. Isa maleedhaas industiriin godoodhaa sadarkaa hundatti baadiyyattis magaalattis akka babal'attu kan inishitiivitti qabatamee irratti hojjetamaa jira jechaadha. Biyyoonni akka Indiidhaa biyyoonni akka Veetinaam yoo laalte industiriilee xixiqqoo kanaa fi industirii godoolee tana fayyadamuudhaan industirii gurguddatti ce'anii amma sadarkaa industiriidhaan beekaman irra ga'anii jiran jecha nuti tarsiimoo san qabanne karaa saniin deemaa jira. Investimentii gurguddoo industirii karaa kanaatiinis keessattuu tan albuuda oomisha naannoo keenyaa albuuda argamu tan qonna fayyadamtu tan humna nama bal'aa fayyadamtu haala jajjabeessuu adda addaa uumnee fi amma baay'inni industiriidhaa guyyaarraa guyyatti dabalaa jira jechaadha. Dabalaa jira oomishni isaas akkasuma dabalee
galtee magaalaa gabaa biyya keessaatiifis gabaa biyya alaatiifis dhiyeessuun jalqabamee jira jecha. Hudhaalee tokko tokko kan gartee akka addunyaatti jiranii hojii wal qabatee tan dhadhaabbattee turte akka hojii jalqaban warshaaleen tokko tokko hojii dhaabanii turanii rakkoolee dhiyeessiitii hojii wal qabatee inni illee irraa hiikamee hedduun isaanii hojii keessa galanii jiran jechaadha. Babal'isuufis hojjetamaa jira. Akka naannichaatti uwwisni isaa 900 irra gahee jira. Akka naannoo keenyaatti fakkeenyaaf amma gaheen manufaaktcharingiin kun hundamtaa diinagdeedhaa yookaan GDP biyyattii keessatti qabdu baay'ee xiqqaadha ture yeroo dheeraa irraa kaasee jechaadha. Akka biyya keenyaatti akka naannoo keenyaatti parsantaa 9 gahee jira jechaadha yeroo ammaa parsantaa 9 gahee jira. Caaseffama diinagdee fiduudhaaf seektarri kun dursuu qaba. Gaheen isaan diinagdee keessaa qabu industiriileen kun baay'ee daran dabaluu qaba jechaadha. Kanaaf kallattiin fuuldura irratti hojjennu kana milkeessuudha. Akka waliigalaattis utubaawwan diinagdee gooroo shannaniin bu'aa argame ceesisuu fi hojii bal'aa gaafata. Kan naannoo keenyaatti jijjiiramni jiru kan nama jajjabeessuudha. Garuu hojiilee bal'aatu nu eeggata. Hojiilee babal'aan nu eeggata. Milkaa'uu akka dandeenyu arginee jira. Seektaroota qonna irrattis, albuuda irrattis keessattuu hedduu milkaa'ina kan argisiifne qonna irratti. Oomisha albuudaanis wal qabatee gahee akka biyyaatti gumaachuu qabnu fooyya'insa gurguddaadha jira waggoota 5 kana keessatti jechuudha. Gurgurtaan alergeenii sookoodha kan akka biyyaatti naannoon Oromiyaa gumaachite baay'ee guddaadha. Albuudota biraa kan alaa galu alergii alaa galchee bakka buusuu irratti kan wanqatu malee kan alatti erginu keessattuu injifannoon guddaan yookaan ammoo bu'aan guddaan kan argame karaa sookoodhaan kan albuudaa wajjin jecha. Kana jechuun gaheen isaan diinagdee keessatti qaban akkasumatti guddataa jira jechuudha. Turizimiidhaanis jechuudha naannoon keenya turizimiidhaanis akkuma biyyaattu sadarkaa olaanaa qaba jechuudha. Industiriidhaas yoo fudhatte industiriin irra jireeyyiin naannoo Oromiyaa keessa jirti jechuudha. Gaheen naannoon Oromiyaadhaa diinagdee akka biyyaatti ce'umsa diinagdee fi jennu san keessatti qabdu olaanaadha jechuudha. Kanaaf isa haala gaariirra waan nama jajjabeessurra jira. Garuu jalqabbiidha malee poteenshaalli keenya ganaa fagoodha. Hojiin hojjennu bal'aadha jechuudha. Turizimiin keenya waan qabnu wajjin galiin irraa argachaa jiru humaa jennee himuu hin dandeenyu bakka hin geenye. Garuu tuqnee ilaallee milkaa'uu akka dandeenyu argisiifnee jirra jechuudha. Kanaaf wanti amma irratti dhaabbannee kanarratti akkasitti milkooyinee milkaa'ina akkasii fidnee jirra osoo hin taane waan nutti argisiisu milkaa'uu akka dandeenyu adeemsa jalqabnee jirra. Kanaaf yeroo dhufan wantoota kana iddoo irratti milkaa'ina arganne irratti dachaa hedduudhaan ifaajee dabaluudhaan sadarkaa hundatti hooggansaa fi caasaan mootummaa hundinuu karaa kanarratti xiyyeeffannaadhaan akka hojjetu taasisuudhaan milkaa'ina daran cimaa ta'e fiduudhaaf hojii hojjennuutu irra guddaadha jechaadha. Amma irra dhaabbannee milkaa'ina akkasii jechuurra jalqabbiin gaariidha. Fuuldura garuu kallattiin itti deemuu qabnu hojii babal'aan nu eeggata. Abdii guddaa qabna uumajuu kaasuudhaaf. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophii goroowwan yookaan utubaawwan gurguddoo diinagdee gooroo milkeessan 5 irratti qopheeffadhe asuma irratti xumureera. Qopheessaan qophii kana Marshaa Shophaan ture. Qophii biraatiin hanga deebinutti nagaatti.